fi miti anizim jeetuma postote waa takkalle aarsuuf jechaa fi miti kanan postote anizim jeetuma yaaduma mataa kiyyaatiin postote malee waa aarsuuf illee miti. Hai, najala chupa kan kena him yenna himu diddenan kadiro post ko le diyeme. Duuba kadiroon inni hosi godesi postote kadiroon mosin posto. Facebook orang na posto TikTok ira nan posto ni. Ak Facebook isaadha adii wal irraa qabna natti dhufa akkamiin hin argin. Akkamiin agartara duraan war kun feetu waan kiyya. Nde. Duraan waan kiyya arguun feetu malee na posto teera kadiro. Post gada rima sila FB. Rima acho maal jechuun. Nama biraa jira? Ha? Nama biraa jira? TikTok irratti wayyaa. TikTok, Facebook hin fedhuwan. Ishi atillee postoti yeroo ati postotte ilaalee tan postotanillee. Nama nubar. Akkasii miti kaa. Nama nubar. Maali on namantu? Jechuudhaaf si argee postota gaanillee miira kee galeen postota bakka yeroo natti. Ayyee. Post boda TikTok irra. Ilillee sadi guuta. Hin postatta? Apa posta guuta guys. Ara guys wadaadha hoo postotteen illee nan postota. Family was retti dhaggeeffadha. Amma haalatti jana jennu sallallahu kuma lama nu walchaa taaptaabii godha abaaboo nu guuta. Turos. Nasir thank you. Turos. Amma akkatti nu jana jennu lallaa guuta namni biraa. Nasir malee guys leelaa so disco. Family. Ara guuta nama. Duba akkamitti ni sagattaare ammaan kan isin akka haala jirtan kana. Kulasso guys nama garagara. Wal gargaraatti ummata mala. Duba nama 230 irraa abaaboo lama dhabna. Taabbii godha hundiin keessanuu taabbii godha. Qaxaanaan ni dafa. Nasir galata. Si guute Ahmad. Guys amma trippiliidha guutee jiran akkate bombii kun guys trippiliidha. Namoota ummata wanna gootan godhaati. 2,000dhaan nagahaa nan adabashiidha. Hoo dandeessan dandahumaan naan itti dhiisa ammoo. Wallahi hara live seenem halkan yoo xiqqaate sa'aatii 3 ture akkuma na dabbaretti hin bee ishi nama hangana ta'itanii dhuftan amma already family kiyya nama dhibbaa qofan kijibu'anii namni dhibbaa fi 30 kan warra shooddeeti yoo taataa biif kobilikkii naangoon immaa na jala tetteessan xayyee taataa biif kobilikkii yoo naa tolchitan kun namatu dhufee ofirraan nama qaxxa'aa manniin owwaa minaamin Yo kesentan nama dabbara maal taatan. Galatu ulfaadhu wallahi galatu ulfaadhu. Tapi macam cuma montan bakkan dia mesti dabbara be halka saati sadii laa yeroo ture be wallahi lazim dabbara me. Shishe. Eessa jirre maali garuu galatu ulfaadhu wallahi. Public taatamin atolcha. Hundi keessan. Guys nama tokkoon irra jiru kana hundi family kiyya qofa namni dhibbaa namni family kiyya tolcha ani live kiyya namni yeroo hunda na hordofu dhibba darbanii beekan warra mana shooddee keessaa dhufe lees warrummaan kiyya qofa taataaniif keessanuu kooloo godhani guys hundi keessanuu namni dhibba jahaan warra tokkoon irra jiru kana guys kooloo godhaniif galatoo siin qabu. Let's go family. Hundin keessanuu galatoomuu alfaadha. Hin adamna deete amma faafi kan teetiin egaa iyyaddu waan qabdutti. Maali iyyadda kansi jala jiru yoo taataa fi konfliktii siin tolchine namni biraas dhufuu hin danda'u bal'aa ibiin kan kee nama biraan giyo. Wanni gaafa gaafii qaxaroo namni akkasii lallabee taap godha konfliktii godha ka jedhan maaliif akka tiktookiin kun nama bira laayiviin kun nama bira giyuuf. Tottolchaan dhageessan. Najala ya anda geessan. Riposti jedha sanillee godha taaptaabii illee godhaatiin keessan haa toluuti. Bismillah. Ayyee qixaatiin attami. Wallahi.
adabbii tokkoffaa qocha bilinkii hojjetta. Hangam. Adabbii lammaffaa achi sixxeeti kun ola achi sixxee silkii irraa akkatti jilbiiffattee shoddee koo ani si malee nama dhiira tokko hin beekuu si malee dhiirri hin jiruu si malee dhiira hin beekuu jette taraa shan. Duuba maaltu na jilbiiffachiisa akkanuma bobboonee babbareedee sin jechuu wayyu. Jalaa jechuudhaaf akka hundi arguuf bakka adeete akka si jala hafuuf akka si jala deemu hundi isaatu. Ayyee shoddeeti. Ayyee kaasa daffaa. Ishi kasa daffaadha. Sibirta. Sirba jechuun sirba sibirta. Sirba eenyuti? Yaada isaa kan argitan. Ijoolleen aan jiraatu sirba aadaadhaa banatteetuma sirbita jechuun. Faamilii mana kee keessaa hundi keessa maaliif taaptaabii naan tolchine? Billaalee kun taaptaabii naa godha. Gandan deemeen buloota bamaan oola. Faafiilee mul'attee sirbita. Ishee guutuu kan keetitti mul'attee kun akkatti sirbita. Guutuu keetitti mul'attee noo sirbita. Bargaayis ani sitti himee jira. Tiribil kun tokko organ ofirraa dabna. Tiribil beeksisa tiribil. Abaaboollee naan guutta tiribiliillee kennuu dandeessa. Boos thank you abbaa. Akka wanna godhan nun goone garuu se taappi godha hundin keessanuu taappi godha. Faamilii taaptaabiif qophii. Galatooma hundin keessanuu galatooma alfaadha. Warra toppaan irra jiru gaayis hundin keessanuu fooloo godhaani hundin keessanuu gaayis fooloo godhaa warra toppaan irra jiru. Ishi galatooma. Adabbii tokkoffaa. Ayyee dubbat. Adabbii tokkoffaa akka ati jettu akkuma gizeedhaa siin jeesan jette hin taa'ituma bakka ani jilbeeffadhu siin hin jiru akkanumatti taa'iti wambarii keetirra taa'iti bakka. Adabbii tokkoffaa kadiiroo biloogta maal abbaa isaati haa biloogta. Kadiroon dhukkubattee adabbii lammaffaa sirfaar sadaffaa maal? Adabbii lammaffaa na faarsitaa sadaffaa maal haa gootu qucci bilinkii hojjedhu maati qucci bilinkii nuun hojjenne way. Family mana kee keessa taaptaabii tolchaa let's go family. Qucci bilinkii meeqa si hojjedha? Soddoma hojjedhu itti guddata soddoma. Maali hagam barbaadda? Mul'adhu gaafaa fi bannaatish guutuu keetitti mul'adhu. Irra kannee bar. Achi siiqii. Amma daansitti jirti immoo maalitti jirti? Achi siiqii mul'adhu. No. Duuba maal? Faafi achi siiqiitti mul'adhu. Coba ya go. Kana caalaa kamsi mul'adhu. Saddeet, kudha sagal, digdamii tokko, digdamii lama. Maali olii gadi mil'i? Digdamii shanitti mul'achaa jiru digdamii jaha, digdamii torba, digdamii saddeet. Maali iddoo deddeebi'uun hin jiru ree way? Soddom haa? Ishi hojjedhu tolee jira. Soddom si hojjedhu soddom jettee? Futtee jirtaa? Maali garuu adabbichi soddoo fitte rakkoon hin jiru gaayis itti dhiisa. Na argutti jiru bara inni duraan akka dhedheena laala. Family let's go. Maa jettee dhaan dhumatee jira maanoo jettee. Wallaahi liifteetti kan jiranii fedhee malee akkanatti eessanii na laata sandiisee inni bahan ture. Garuu achi giiftee kan jiranii fi hin qaxxaama. Miknyaatu taataabii fi kobilikkee yoo tolchitan ምንድን ነው? Waasilirraa buu jira. Hai tabtibu beetisab. Follow godhaanii gaasi nama tokkoon irra jira hunda isaatu follow godhaanii gaasi illee sadi goota illee sadi. Sost ababa family namoonni bira sijjamar namoota as keessa jirtan fayyaa qabdanii beeku. Carcar thank you. Guys abaaboo sadii namni garagara arshee miidha nama 300 200 hin teessanii abaaboo guutuun dadhabinaa. Wallahi ishee miidha. Kudu kono. Andi so family Ahmad thank you. Jaarsi galatu. Guys andi so family nam tokko. Guuta ani nama giifti naa kennu argaan jiru nama seene argutti hin jiru. Garuu caljedhaa guutaa caljedhaa taata godha. Guys andi so. Faafi ammas immoo taanaan akkati dootutti si adabaa beeke.
jirra galatu amma guys triple kanarratti wanna goggootan godhaatii namoota moohe taanaan nan adabbii ajaa'ibaadhaa ishee adaba wanna wal gargaara guys wal gargaara hundin keessanu triple kanarratti jechuu ana wal galatu mulfat rabbi mata kan ke olisi ha qabu waan jeef galate galatu Ahmad galatu shi wala public ko dali ta jalu thank you jar nan wala ko dali thank you waroni ngone le ko da guys hanga guys shi hunting ke sunu ko wana rajul galatu mulfat wallahi jechi namoonni as jalatti ittiin hordofu jirtan tottolchaa warri hin jirtan hanga teessanii hordofu jirtan taabiif kobilikii godha nama 200 wayitiin jirtan fakkeenyaaf kobilikii yoo tolchitanii nama hanganaa fiduu dandeessan let's go qilleessatu na bira jirasi abar qilleessachi auzu billah maali damsiiban way kobilikii qilleessa guddisee qilleessa xiqqoo dhalakii baay'ee hin qabdu ayisu yeroo lama qabu kotte wallahi rabbi si hamil kesu ishi ya hamunu ga adabbi bonde timna hamunu ya anti koplinki godame ummata koplinki na godame ishe bakka yeroo lama olla godana bas yeroo lama na torcha guys let's go ulang si guys let's go yeroo lama na torcha let's go my family wayye warri godhaatan galatoomaa namoonni goone godhaa guys dhibba shanarra guddoo komantiin keessan natti mul'ataa hin jiru wallahi dhiifama aduun kun narra bahaa jira guddoo komantiin mul'ataa hin jiru ija hoon xaragadde malee guddoo natti mul'atu kobiliki na tolcha family is okay kitaate kobiliki tolcha jecha sin qabu hundinuu naa galatooma हमने से सपोर्ट तो रही हुई सनी को मन के से पब्लिक किताती नते मिशोटे लेट्स गो फैमिली पब्लिक गिफ्ट आता बना बुड़ा मुझे केस में नंजाला adabbi to ati ma kadiro bloku didde kadiro blok adabbi to kofa way naga qabdi kadiro blok लेट्स गो बेटे सब खबसु मुझे केस में ताता बिना तुलचा हाय adabbi to kofa kadiro blok ko adabbi lamma famal adabbi lamma fala farra gangaladdu ani wasi adabum biya ko fafi adabbi harka rume jira adabbi sadafa let's go family adabbi sadafa amali daga su let's go betes Allah chuta ko bidiki goda adabbi sadna farsita adabbi sadafa bakka dete bakka woma fete jette yalla tabbi goda sinu mata hundin gesenu ay yes farsa kadro blog godiyete in blog ta e blog yero live rabo blog goda gamma nargui wada na shen takkati miti wada shen teti wada jechu akami wada shena wallahi yero na sirra gadibu e kadiro nan bloka jetto har kal qabde wallahi yero na sirra gadibu e kadiro nan bloka jetto bakka blog te diste wallahi fa jette rakon ndo wallahi de yon blog godu do habibi ali qadwa ki yahudir kiti so madati wonni soma banjuru ma'alesh wallahi Kirelo kadam bi kalkana wala ya guyan jayu turkini so madda so mun dendo ayes farsa shodde kiya bareda kiya anse male nama brand fadu suda dia suda mai shodde kiya mujabi kiya numat wali fayda yene shabala yene kirkir ndio nam to konar gon simale kadro orma lagi sang fedu simale in fedu apa bos sedih nanti guys apa bos sedih guys apa sedih nanti ayye gift orang kamu nama Alisa ayye nama gift naken nunca bisa oke tap ini komplit kuma tulcha ayye na babo kada channel lu tap ini komplit ki koda family mali onam ning gelas disini
Kanaaf ibar sirriitti nuun adabamne bar. Una mal screaming que te ponen wallahi matana dhukube halka saati meeqa guutu live kana rayye bebe amalle ka isan ma jini yan ola mali follow na gotani view ki na jeestan na jara tettani Warra toppaan irra jiru guys hundin keessanuu follow godhaani nama toppaan irra jiru hundin keessanuu guys follow godhaani.